kabaja ayyaana shandaa laalchisee Eertiraa fi Tigraay daangaa tokko malee waliin kabajanii jiraachuun mul'ate. Yeroo abbaan tanaa wallabdee mootummaa federaalaa fi TPLF jidduu jiru laalchisuun Eertiraa fi Tigraay akka biyya tokkotti hariiroo hawaasummaa fi siyaasaa uumanii jiraachuun ibsame. Gamtaa Afrikaatti argaman addaa gaafa Afrikaa Obaanjoon wallabdee mootummaa federaalaa fi TPLF jidduutti hammaate jidduu laaluuf gara magaalaa Maqaleetti imaluun dhaga'ame. Gama biraatiin guyyumarraa raayyaa Zeebootti humni qilleensa Itoophiyaa haleellaa diroonii raawwatuun ibsame. Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa duraanii ambaasaadar Baacaa Dabalee turtii isaa fixachuun gara biyya Itoophiyaatti deebi'ee jiraachuu imbaasiin Itoophiyaa magaalaa Keeniyaa Naayiroobii jiru beeksise. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu guyyaanarraa haga 24 barri 2026 kanneen amma isin dhageessifne hanga footoo oduu lammii miidiyaatii amma bareeda oduu isinitti. Ayyaanni shandaa magaalaa Maqaleetti kabajamuuf ture sababa sodaa haleellaa dirooniitiin haqamuun magaalaa Maqaleerraa gara magaalaa Tigraay garaagaraatti saboota Eertiraa wajjin kabajamee turuun ibsame. Naannoo daangaa Eertiraa dabalatee bakka addaatti Tigraay keessatti ayyaanni kun kabajamaa kan ture yoo ta'u abbootiin taayitaa naannoo Tigraay sababa balaa haleellaa dirooniitiin ayyaana shandaa guddicha magaalaa Maqaleetti kabajama haqanii jiraachuu fi dubartoonni fi shamarran Tigraay bakka naannoo daangaa Eertiraatti dhiyoo jiru dabalatee magaalaalee Tigraay adda addaa keessatti ayyaana kana kabajaa turuu miidiyaaleen naannichaa gabaasanitti jiran. Ayyaana Tigraay fi Eertiraa keessatti kabajame kanarratti jiraattonni Tigraay fi lammiileen Eertiraa naannoo ollaa Eertiraa bakka sanaa fi irraa dhufan hedduun hirmaatanii jiraachuun mul'ate. Akka gabaasa deemsi wayyaaneen gabaasitti jiraattonni aanaa Gulmeegdaa fi magaalaa Zalaambaasaa keessatti lammiilee Eertiraa dhufan simachuudhaan waliin kabajaa turuun ibsame. Magaalaa Zalaambaasaa maleettis magaalaa akka Amsaaxee, Galaba, Saaraa Imbaabaa, Dhaanii fi Korbaay, Endaashum, Shaamezeenaa fi kutaalee biroo keessatti kabajamee jiraachuun ibsame. Itti aanaan bulchaa naannoo Baha Tigraay obbo Haayilaay Gabra Maariyaam guyyaa kaleessaa sirna kanarratti dubbateen akka jeetti hariiroon lammiilee Tigraay fi Eertiraa itti fufee kan jiru yoo ta'u nagaa misoomaaf nageenya hawaasaa daangaa gamalachuu tajaajiluun akka itti fufuuf ibseeti jira. Uummattoonni lamaan seenaa aadaa fi eenyummaa waloo kan qaban yoo ta'u hegeree walii irrattis itti fufinsaan akka hojjetanis dhaamsa dhaame. Hirmaattonni sirna kanarratti hawaasni gama lameenii sababa wallabdee siyaasaatiin gatii guddaa kafaluu isaanii ibsuudhaan adeemsa nagaa cimsanii amma eegalan kana kan itti fufan ta'uulleen ibsameeti jira. Feestivaalli waggaa waggaan dubartootaa fi shamarran kumaatamaan lakkaa'aman uffata aadaa uffachuun kabajan kanarratti haleellaan naannicharraa wal duraa duubaan raawwatameen booda haleellaa diroonii irratti xiyyeeffatama jaamee sodaatamaa turullee lammiilee Eertiraa dabalatee ayyaanni shandaa kabajamee jiraachuun ibsame. Haleellaa yeroo dhiyoo roobii dabre raawwatame yoo xiqqaate namoonni 14 madaa'uun gabaafameeti jira. Uummanni Tigraay fi lammiileen Eertiraa haala kanaan daangaa tokko malee hariiroo hawaasummaa fi siyaasaa waliin qooddachuun mootummaan Eertiraa fi gareen TPLF fi hariiroo siyaasaa fi waraana daangaa waliin qabaachuu mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa taasisuuf kan agarsiiftu jechuudhaan ibsameeti jira. Ergamaan addaa Gamtaa Afrikaa fi pirezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoon manguddoo araara TPLF fi mootummaa federaalaa waliigaltee Piriitooriyaa irra tureen wallabdee mootummaa federaalaa fi TPLF jidduutti hammaataa dhufte amma salaaluu fi Itoophiyaa kan jiru ta'uun ibsame. Xumura marii biyyaalessaa irratti erga hirmaateen booda marii ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliin taasiseen guyyaa irraa gara Tigraay Maqaleetti imalee jiraachuun dhaga'ame. Olusegun Obasanjoon jileessaa pirezidaantii Keeniyaa duraanii Uhuru Kenyatta waliin xumura marii biyyaalessaa irratti erga argamaniin booda haala nageenyaaf siyaasa Itoophiyaa irratti hooggantoota mootummaa federaalaa waliin eega mari'atan murna TPLF waliin mari'achuuf achitti imalanii jiraachuu maddeen kaaba Itoophiyaa gabaasan. Marii magaalaa Finfinneetti mari'atamte tana hordofuun Obasanjoon guyyaa irraa gara magaalaa guddoo naannoo Tigraay Maqaleetti imaluu maddeen isaa waabeffachuun handaafta miidiyaan gabaase. Turtii isaanii Maqalee tanaan jeneraalota wayyaanee fi qondaaltota olaanoo dhaabbatichaa waliin wal arguun dhimmoota yeroo irratti marii bal'aan taasisanii jaamanii teegaman. Haaluma kanaan TPLF marii araaraa mootummaa federaalaa waliin Keeniyaa Naayiroobii taasisuuf jettuun maqaa namoota marii nagaa Naayiroobii irratti bakka bu'anii filattee jiraachuun dhaga'ame. TPLF yoo marii araaraa mootummaa federaalaa waliin taasisan kan milkaa'uu ta'ee wayyaanee marii nagaa tanarratti hirmaachuuf namoota dhaaba kana bakka bu'an Keeniyaa Naayiroobii deeman ja'aman filattee jiraachuun ibsame. Tarree maqoota namoota filatamanii keessaa maqaan TPLF qopheessite obbo Maanuel Asaffaa itti aanaa pirezidaantii naannoo Tigraay, obbo Alam Gabra Waahid, Dr. Fisaa Haftatsiyoon, Dr. Abrahaam Hagos, Dr. Gabra Masqal Gabra Maariyaam namoonni kutaa waraanaa irraa hirmaatan kan jiran waggaa ta'u garuu hanga ammaatti waliigaltee
kanarra waan hin geenyeef eenyu akka hirmaatu kan ibsine ta'ullee beeksisan. Gama biraatiin guyyumarraan tana hagayya 24 bara 2026 godina raayyaa zeebootti haleellaan diroonii raawwatamuun ibsame. Guyyumarraan tana humni qilleensa Itoophiyaa raayyaa zeeboo keessatti haleellaa diroonii walitti aansuun raawwachuu maddeen mirkaneessanii jiraachuun gabaafame. Haleellaan tun kaambii waraana wayyaanee irratti kan xiyyeeffatte hoggaa ta'u wayyaaneen qaamolee biroo waliin ta'uun meeshaa waraanaa wirtuuwwan adda addaa keessaa baasuun gara biraatti miliisaa jiraachuulleen dhaga'ame. Gargaarsa diroonii nageenya basaasaa fi sakatta'insaa kun odeeffannoo nageenya hawaasa irraa argateen dandeettii waraanaa fi meeshaalee wayyaanee fi qaamota walootiin gurmaanii cimee dhabamsiifamuun isaa mirkaneeffamee jiraachuun gabaafame. Haleellaan tun guyyaarraa kaambii waraanaa tanarratti akka xiyyeeffatte kan ibsame waggaa ta'u hawaasni hojii odeeffannoo isaa cimsee itti fufuu fi naannoo meeshaalee waraanaa fi bakkeewwan tarsiimootti argaman irraa fagaachuun of eeggannoo akka taasisanis dhaamameeti jira. Naannoo humnoonni waraanaa lolaa jiran irraa fagaachuun of qusachuuf jireenya nagaa isaanii irra deddeebi'uun akka hin miidhamne hawaasni of eeggannoo taasisuu akka qabu dhaamamee jiraachuun ibsame. Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa duraanii ambaasaaddarri Baacaa Dabalee gara Itoophiyaatti deebi'uun dhaga'ame. Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa ta'uun tajaajilaa akka ture ambaasaaddarri Baacaa Dabalee turtii isaa xumuruun gara biyyaatti deebi'uun dhaga'ame. Embaasiin Itoophiyaa Keeniyaa jiru akka ibsetti Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa waajjira dhaabbata mootummoota gamtoomanii Naayiroobii sagantaa naannoo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif bakka jireenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bakka bu'aa dhaabbata Riippaabilika Dimokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa ta'uun tajaajilaa turuun ibsame. Jeneraal Baacaan Keeniyaa ambaasaadara addaa fi aangoo guutuu ta'uun kan muudame hoggaa ta'uu raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa keessatti qondaala olaanaa ta'uudhaan yeroo waraana tajaajilaa turullee Keeniyaan kun seenaa ambaasaadara Baacaa Dabalee ibsuudhaan ambaasaadarichi turtii aangoo isaa fixuun gara Itoophiyaatti deebi'ee jiraachuu mirkaneesse. Erga soorama beeboota gara waraanaatti kan deebi'e ambaasaadara Jeneraal Baacaa Dabalee yeroo waraanni xumurarra ga'u garuu muudama argachuun Keeniyaatti ambaasaadara ta'uun turtii isaa xumure. Ambaasaadara Baacaa Dabalee daawwannaa isaa irratti haasawaa taasiseen bara aangoo isaa keessatti hariiroo bal'aa Itoophiyaa fi Keeniyaa gara walta'iinsa tarsiimoo guddaatti jijjiiree jiraachuullee imbaasiin kun ibseeti jira. Ambaasaadar Jeneraal Baacaa Dabalee biyyoonni lamaan obboloota ta'anii nagaa fi tumsa isaanii akka itti fufaniif waliigaltee tumsaa irratti hedduu hojjetanii jiraachuu imbaasiin biyya Keeniyaa ibseeti jira. Caasaa nageenya biyyoota lamaan jidduu odeeffannoo qindoominaa wal jijjiiruun humnoota farra nagaa akka balleessaniif gahee olaanaa taphatanii jiraachuun mirkaneesse. Ambaasaadar Baacaa Dabalee Afrikaa fi Koomishinara olaanaa Leetanaal Piiter Kaakaa'oo Laavuun sagantaa sakatta'insa kanarratti argamuuf turtii isaa keessatti dantaa fi ejjennoo waloo Afrikaa cimsee kabachiisuuf hojii cimaa hojjetaa turullee ragaa beeti jira. Biyyi Chaayinaa duula dhiibbaa Ameerikaan Iraan irratti taasiftu balaaleffattee jiraachuun ibsame. Chaayinaan tattaaffiin Ameerikaan qoqqobbii dinagdee Iraan irraa kaa'uuf taasiftu mormuun qoqqobbii fi dhiibbaa wallabdee akka hin furree kakkachisuun dhaga'ame. Dubbimaan ministeerri dhimma alaa biyya Chaayinaa Lin Jian akka jeetti Beejing wallabdee amma jiru dhiibbaa dinagdee odoo hin taane karaa siyaasaa fi dippiloomaasiitiin furmaata argachuu akka qabu dhaamtee jiraachuun ibsame. Qoqqobbii fi dhiibbaan rakkoo kanaa furuuf kan gargaaru Lin Jian wallabdee fi haleellaa diroonii osoo hin taane mariidhaan qofa ta'uu ibsuudhaan dhiibbaa Ameerikaan yeroo ammaa tana Iraan irratti qoqqobbii kaa'uuf taasisaa jirtu Chaayinaan kan balaaleffattu ta'uu ibsameeti jira. Ibsi kun kan bahe yeroo Ameerikaan karoora qoqqobbii Iraan irratti kaa'ame hanga ammaatti olaanaa ta'e jettee beeksiftee hoggaa ta'u Chaayinaa dabalatee biyyoonni biroo duula kana akka irratti hirmaatan gaafattee jiraachuun ibsame. Keessumattuu ejjennoon Chaayinaan qabdu kan nama dinqisiisu hoggaa ta'u Chaayinaan biyya boba'aa Iraan bittu guddaa waan taateef hirmaannaan Chaayinaan galii boba'aa Iraanii fi saraara jireenya dinagdee dagaagsuuf tattaaffii Ameerikaan taasiftu kana keessatti wallabdeen Ameerikaa fi Iraan akka furamuuf gahee guddaa taphachaa jiraachuun ibsame. Sababa kanaan wallabdiin kun kallattiin Ameerikaa fi Iraan wal dura dhaabbachuu bira dabree hammaataa jira jechuudhaan yeroo Ameerikaan duula dhiibbaa dinagdee addunyaa ijaaruuf yaalaa jirtutti Chaayinaan tooftaa kana kan hin fudhanne ta'uu beeksifte. Deebiin Chaayinaa yeroo dhiyoo kan ta'e kan agarsiisu Chaayinaan tarsiimoo qoqqobbii Ameerikaan salphaatti hordoftu tana akka hin fudhannee fi Iraan irratti dhiibbaa taasifamu kamuu kan hin qeeballe ta'uu beeksisaniiti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota Dambii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan gammachuun hordofaa turtanii turtii gaarii.